Arsenal jijjiirraa Martin Zubimendi fi Kepa Arrizabalaga erga xumuree booda amammoo taphataa sirra fuulduraa Sporting Lisbon Victor Gyökeres xumuruuf itti dhiyaateera. Akka gabaasa The Athletic'tti yoo ta'e Arsenal Gyökeres mallatteessifachuuf haasaan hooggantoota Sporting Lisbon waliin gochaa jiru sadarkaa gaarratti argama. Dhimmoota dhuunfaan dursee Arsenal waliin kan walii galee lammiin Sweden Victor Gyökeres waliigaltee waggoota 5 The Gunners waliin isa tursiisu mallatteessaaf eegama. Gyökeres hanqina guddaa Arsenal goolii galchuun furaaf itti abdatameera. Erga Sporting Lisboniif mallatteessee booda liigota gurguddaa Awurooppaa shananiin hangasaa taphataan goolii galcheen jiru. Liigii Poorchugaaliin taphoota 66 goolii 68 galchuun dursaa jira. Kan Bayern Munich Harry Kane taphoota 68 goolii 62 lammaffaadha. What a goal for the former Manchester United man! Premier League Englandin bara dorgommii darbee taatee liigichaa kan ture Nottingham Forest sadarkaa torbaffaan akka xumuruuf gaheen Anthony Elanga olaanaadha. Liigichaan taphoota 38 goolii 6 galchuun kubbaa goolii galan 11 hiriyoota gareessaaf mijeesse. Kanumarraa ka'uun Newcastle United sarara fuulduraasaa cimsachuuf Elanga mallatteessifachuuf walii galeera. Newcastle fi Nottingham Forest jijjiirraa Elanga irratti paawundii miliyoona 55 akka walii galan Sky Sportitu gabaase. Taphataan duraanii Manchester United kun dhimmoota dhuunfaarrattis yoo walii galuu qorannoo fayyaaf gara Newcastle ni imala. Galatasaray Victor Osimhen Napoli irraa mallatteessifachuuf euro miliyoona 50 fi adeemsa keessa immoo euro miliyoona 5 dabaluuf gaaffii dhiyeesse. Ta'us garuu Napoliin euro miliyoona 75 gadi taphataa kana gurguruuf fedhii waan hin qabneef gaaffii Galatasaray diduu Sky Italian gabaase. Bara dorgommii darbee ergisaadhaan Galatasarayif kan taphate Osimhen ammas gara Istanbul deebi'uuf fedhii qaba. Kilabiin Saudi Arabiyaa Al Hilal maallaqa walii galtee digduu kan Victor Osimhen euro miliyoona 75 kaffalu barbaadus taphaticha waliin walii galuu hin dandeenye. McAllister now tries to keep the pressure on. Nunez is there! Napoliin ammoo Darwin Nunez Liverpool irraa mallatteessifachuuf euro miliyoona 55 qopheessuu Sky Italian gabaaseera. Napoliin jalqaba euro miliyoona 50 ga'umsa taphatichaa ilaaluun ammoo euro miliyoona 5 dabaluuf karoorfate. Nuneziif ammoo torbeetti mindaa paawundii 100,000 waggaatti euro miliyoona 5 hanga 6 kaffaluuf fedhii qaba. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin Inter Miamiin Atletico Madrid irraa Rodrigo De Paul mallatteessifachuuf akka walii galee gabaafame. Shaampiyooniin addunyaa De Paul Inter Miamiif taphachuuf fedhii qaba. Lammiin Arjentiinaa kun hiriyaa isaa Lionel Messi waliin kilaba tokko keessatti taphachuuf carraa kan argatu ta'a. Messiin garuu walii galteen Inter Miami waliin qabu muddee golabama. Lionel Messiin kilaboota Saudi Arabiyaan barbaadamaa jiraatus Inter Miami waliin walii galteessaa dheeressuuf hojii eegale. Dursaan taphattoota Fluminense Thiago Silva waancaa kilaboota addunyaan seenaa hojjechuuf akka qophaa'e dubbate. Taphataan duraanii Chelsea Thiago Silva dhukkuba sombaan duuf dhiyaate akkamiin taphataa saratisaa cimaa ta'e Farraa Jaamboo. O monstro está de volta. Espero que a gente seja novamente feliz. Ijoollummaa isaan jireenya bu'aa bahii rakkisaa keessa darbee kubbaa miilaan fiixee milkaa'inaa dhandhameeraam torbee lama osoo gara mana yaalaa hin dhufin turte lubbuun kee darbeeraam kana booda kubbaa miilaa taphachuun kee waan jiraatu hin fakkaatu jedhameeraam. Uumama abdii hin kutanne maqaa masoo jaalattoonni isaa haala jireenya inni keessa darbee as ga'e irraa ka'uun moggaasaniidhaam. The Monster jedhaniin Thiago Silva Biraazil keessatti faaveellaan yoo kaafamu dursee kan sammuu namaatti dhufu imala taphattoonni ciccimoon Biraazil mandara rakkisaa kana keessaa baanii kubbaa miilaan addunyaa booji'antu yaadatama. Mandara ummanni ishee walitti tuuttee jiraatu mandara saamtotaa fi daldalli seeran alaa itti hammaatu. Garuu duubduubeen taphattoota Biraazil hedduu yoo kaafame maqaan ishee keessaa hin beeku. Thiago Silva mandara faaveellatti yaadannoo addaa qaba. Uumamni abdii hin kutanne kun umurii isaa 5tti abbaan isaa mandara kanatti daandii irratti gatee biraa deeme. Innis kaampii daa'imman itti guddatan ka warri Biraazil Campo Grande Favela jedhaniin itti guddate. Thiago Silva kaampii keessatti guddachuun mul'ata isaa fagoo irraa hin daangessine. Umuriin isaa kubbaa taphachuuf geenyaan kilaba Yeroos liigii lammaffaa Biraazil keessatti hirmaatu Juventus jedhamuuf taphachuu eegale. Osoo hin turin kilaba Portugal Portoof garee dargaggootaaf mallatteesse. Yeroos Thiago Silva umurii 20 ture. Ta'us Yeroos Porto
mallattoon qophii bara dorgommiitiif gara Taayilaandii imaleem Thiago Silvaan mallattoon dhukkuba qorraa itti dhaga'ame. Guyyaa muraasa booda Diyaanaamoo Mooskoof ergisaadhaan mallatteessee Mooskoottis shaakala muraasa booda arganuufillee dadhabe. Mana yaalaa deemnaan dhukkuba daranyoo sombaa qabda jedhamee ji'a jaaf yaalirra tureera. Yeroos ogeeyyiin fayyaa osoo torban lama turtee ni duuta ture amma kubbaatti deebi'uun kees nu shakkisiise jedhan. Waggaa tokko erga kubbaa miilarraa badee booda Silvaan dhukkubichas mo'atee gara kubbaa miilatti deebi'ee kilaba Biraazil Fulumineenseedhaaf mallatteesse. Sana booda AC Milaaniif PSG keessatti Thiago Silvaan taphataa sarara ittisaa cimaa Awurooppaadhaa jedhamee leellifame. Bara 2020 gara Chelsea erga deemee booda Silvaan abjuu isaattuu dhugoome. Waancaa yeroo dheeraadhaaf hawwaa ture Champions League Awurooppaa bara 2021 Londanitti The Blues Chelsea waliin milkeeffate. Waancaa kilaboota addunyaa mo'attoota Awurooppaas Chelsea waliin fudhateera. Bara 2024 Thiago Silvaan kilaba ijoollummaa isaa nama waggaa tokko oliif kubbaa miilarraa badeef amanee carraa kenneefi ofitti qabatetti deebi'ee kilabicha waliin seenaa hin dagatamne hojjechuutti ka'e. Thiago Silvaan amma umuriin isaa 40 guuteera. Garuu akkuma dargaggeessa ganna 20 qilleensarra utaalee kufee ka'ee taphattoota sarara fuulduraarraa kubbaa buufata. Taphataan umrii 40 kun waancaa kilaboota addunyaa ga'umsi mul'ise addunyaa ajabjechisiiseera. Fluminenseen dorgommii kanaan kilaboota ciccimoo Awurooppaa kan akka Inter Milaan injifatee dorgommii keessaa baase. Musa xumuraatiin ammoo kilaba Saawudii Arabiyaadhaa Al Hilaal taphattoota ciccimoo hedduu of keessaa qabu dorgommiidhaan ala godhee walakkaa xumuraaf darbeera. Taphoota sadiin gooliin irratti hin galle. Thiago Silvaan akka dallaa jabaa dhaabbatee taphattoota sarara fuulduraa karraa Fuluminense irraa deebisa. Amma tapha murteessaa kilaba isaa duraanii Chelsea waliin qabaniin Fuluminenseen Enzo Marescaaf yaaddoo ta'eera. Dhimma kana kan gaafatame Thiago Silvaan akkas jedhe. Chelsea anaaf kilaba addaati mana kootiin deddeebi'ee iddoo shaakala taphattoota nan ilaala. Har'a garuu injifannee darbuuf qophoofne jedhe. Chelsea waliin taphachuun baay'ee na gammachiisa kan jedhe Silvaan osoo mo'annee darbine ammoo gammachuun koo adduma ta'a jedhe. Silvaan Chelsea irraa fagaachuun barbaadu. Ijoolleen isaa lamaan akkaadaamii Chelsea keessa jiru. Leenjisaan Fuluminense Renato Guacho Thiago Silvaan taphataa qofaa miti gargaaraa dursaa taphattootaa yoo barbaanne ammoo dhimma taphaa irratti yaada wal jijjiiraa hojjenna inni leenjisaa dirree keessatti jedhe. Hiriyaan kilaba isaa duraanii fi taphataan sarara ittisaa Chelseadha Mark Cucurella guyyaa lamaan dura Thiago Silva waliin walii barreessaa turre faallaa walii taane taphachuuf jirra inni taphataa addaati jechuun dinqisiifate. Silva mais uma vez, 3 vezes Thiago Silva na mesma jogada. Odeeffannoo daqiiqaa muraasa dura baheen UEFA'n oliyyannoo Real Madrid jalaa kuffisuudha kan gabaafame bara darbee Champions League Awurooppaatiin Atletico Madrid fi Real Madrid yeroo waliin morkatan taphattoonni kilabichaa Rudiger, Mbappé, Dani Ceballos naamusaa fi mallattoon ta'an agarsiisuu isaaniitiin wal qabatee UEFA'n tapha tokko isaan adabeeti kan ture Madrid sirrii miti jechuudhaan oliyyannoo gaafateeti kan ture. Oliyyannoon inni gaafatee ture fudhatama akka hin argannee fi taphattoonni kunneen tapha tokko akka adabaman UEFA'n kan ifoomse kan lattamu Tottenham, Newcastle, Napoliin taphataa Manchester City Jack Grealish hordofaatii jiru paawundii miliyoona 40 City ni barbaada kan jedhame waliigalaan qophii odeeffannoo akkasumas ammoo oduu ispoortii yeroo kanaaf qabadee xumureetan jira.